Seenaa oduutiin jalqabaanii rakkoo lammiilee Itoophiyaa manneen hidha Saudi Arabiyaa keessa jiran ammallee furmaata hin argan. Hidhamtoonni nu dubbifnee nyaataa fi yaal dhabuu dabalatee miidhaan garaagaraa erga'uu himan. Man hidhana jiran kibba Saudi Arabiyaatti argam keessatti waggoota 4 hidhamee kan jiru Beeltoo Kurkurruu haal keessa jiran akkanaan ibsa. Rakkoo jabduu keessa jira. Mana fi keessa jiru qofa osoo hin taane guutuu biyyattii tana keessatti namni akka malee halaakamu jira yeroo ramadaanaa kanaanii namni akka malee waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu lafti gara kaaniin akka malee miidhama jabu keessa jira. Hiyyummaa baqannee rakkan waa'ee rakkina keenyaa dubbachuudhaaf rakkisa callisuudhaaf rakkoodha. Rakkinnichaaf furmaata barbaanna jennee hulaan nutti hin seeneen nu jalatti hin hafnee garuu namni nu millateen hin jiru. Oromoon kaleessa mammaayisaan yoo bana jettee ollaan dirmataa jette barichi bara san hin turre biyyannillee namni takkaa nu dhageessu hin jiru. Kanaafuu mootummaan keenyallee akka biyya Itoophiyaa jiru nu quban qabu. Keessattuu amma wanni jabduun akka jabduu nuti tahe lammiileen Afrikaa kas keessa jiru Itoophiyaa, Somaalee, Masrii, Suudaan kas keessa jirtu nuti isaan sanirraan gargaritti ilaallamna. Sababni isaan ta'eef mootummaan keenya sun quban qabu akka malee mootummaan biyya kanallee nutti uffateeti jira waa hunda nuun jedha. Araba garaagaraa jechoota silaa namaan jedhamuun mallee hunda nuun jedha. Kana hunda gaa mootummaa keenya bira harka dhabne furmaanni nuti silaa qabnu yoo mootummaan Itoophiyaa kanii furmaata kana nuuf laatu dhabes haadhaaf abbaan keenya osoo furmaata nuuf laatanii mootummaa kana cinaa dhaabbatanii mootummaa kanatti dhufanii rakkina kana keessa akka nu baasan. Haadhaaf abbaan keenya sun mootummaa duratti qabbahanii akka as keessaa nu baasan. Mana yaalaa dhaqaan jirru gara nyaataatiin nyaata argataa jirru akka malee miidhamuuti waan jirruu fi itti dabalee mallee warroonni biyya kanaa bahanii biyya kanatti deebi'uudhaaf yaalii jiranis sagalee biyya kana yoo kan dhageessan taate ani akka kiyyatti mataa mana hidhaa kana keessa waggaa 4 jira. Lammiileen Itoophiyaa asitti halaakamaa jirti kun rasaasaan ajjeefamaa kun harka namaatiin ajjeefamaa kun makiinaan dhiitamee ajjeefamaa oolaa jira. Kanaafuu biyya kanatti akkasiin deebiin maaloo barrichi bara durisanii hin turre addunyaan guutuun akkuma wal jijjiiraa jirtutti gaa biyya arabaa deemuun baay'ee haalaan rakkisaa ta'e kanaafuu akka biyya kanatti asiin deemne biyyuma teenya eega silaa rakkinna tahee biyyuma teenya yoo rakkanne irra wayyi jedheetiin isaan sanilleedha dhaamuu barbaada. Jisooma kan keessalleetti nyaati saniin kennanii? Injiru numaayyuu turan gaasoomaa fakkeenyaaf bara amma dura dabree sadan amma dura dabree san wayyaa ture. Bara ammaa kana gaa akka wallaahi liinja jabbatii uummanni akka malee nu jibbee mootummaan Itoophiyaa irraa nu galchuu didee namni akka malee nuti hadhaa'eeti numaa kana argumaa nu jibbanii nuti amma fakkeenyaaf lammiilee Itoophiyaa mana tokko qofatti kophaa baasanii fi duraan gaafa baroota amma dura ture san wal keessa turre Suudaanii Masrii Sumaaleen wal keessa turre amma immoo Itoophiyaa qofatti nu baasanii nyaanni jiru wanni namaa kennamu qixxaate xiqqaa tokko barka waan akka kiisa wanni takka yeroo takketti illee tafa namaan taane kan namatti kennamu. Kanaafuu alaaka keessa jirra akka malee miidhamne namoota baay'inaan mana silaa nama 100 caalatti hidhamuun hin malle keessatti gara nama 500 itti guuranii walitti hidhanii jiran jechuudha. Amma lammiileen Itoophiyaa godinni nu keessa jiru kun godina xiqqaadhaa biyya kana keessatti nama 600 as keessa jira jechuudha. Amaaraa fi Oromoo Tigree dabalatee jechuudha. Abdullaahi Muhammed waggoota 8 manidhaa kan keessa jira. Yeroo dheeraa fi uummanni duul miidiyaa hawaasarraa geggeessuullee jijjiiramni hin argamne jedha. Haalli malee hidhaa Saudi Arabiyaadha guutumatti tokkuma walii galattuu haaraan rakkinaa maqasheedha. Fakkeenyaaf hidhamaan tokko seera hidhamaa waan hidhamaa guutamuu qabu ulaagaa waan isaa guutamuu qabu jira qaamaneedhaan keessatti. Isa sun akka hidhamaatti kaawoo kaslaaqoo waan isaa hidhamaarraa eegamoo waan silaamee hidhamaallee gaafachuu danda'us gaafachuu hin dandeenyu nuti tokko fakkaataa nuti turnees gaa'ee beektaa akka tabaqaati. Sanirraan immoo waan silaa rakka nuti qabnu kan gaafachuu hin dandeenyu kana fakkeenyaaf eegartee warroonni ambaasiidhaa silaa bakka sana dhufanii waan rakkina qabnu isaanitti himannee isaan silaa mootummaa biyya kanaatti dubbatanii illee gaarii ture. Ambaasiin Itoophiyaa gonkumaa as hin dhaabbatu. Bilbilallee yeroo hedduu itti deebinee waan takka gaafa si'a lafaasis qabanii gaafa si'a naman kaafnes qabanii rakkina hedduu itti himnees hin dhufanii. Gaafa isan jala kaasan maal isaniin jedhu? Gaafa jala kaasan inni dhufnaa gara qaama dhimmi ilaallatutti dubbisnee dhimee dhufnee shira keenya ilaallaa wajjanii hin dhufanii. Garuu eeganaan immoo waggaa 8 faarma kan yeroo kana. Butaayii danda'a kaaniif goota. Kaaniif immoo rincicaa jechuun isaan qeequ. Qeeqtonni paartii isaanii keessa jiran ammoo gowwa siyaasni hin galiniif jedhuun. Kunis ta'uu miidiyaa hawaasummaa gar caalu dirree sagalee mormituu ta'e irratti aangaa'ota siyaasaa iljabaatanii kataban keessaa adda dure. Rakkoo nageenya Itoophiyaa keessaa addaatti ammoo kan naannoo Oromiyaa rakkoo bulchiinsa gaarii fi kaan irratti paartii ufuman keessa turan dabaluun qeeqaa turan. Amma manidhaa kan jiran obbo Taayeen nama akkamii turan jechuun BBC'n
maatii fi namoota dhiyeennanis beekanirraa iyyaafate. Yeroo ammaa US ka jiran obbo Xibaabuu Siimee obbo Taayee waliin mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gabra Gurraacha baratan. Taayeen barata cimaa sirriitti beeka. Walumaanillee wal dorgomaa turree jedha. Barisuun barbaratoonni bulchiinsa aduu irratti dhossaan sochii siyaasaa geggeessaa turan. Nama waan itti amanee ifaatti dhaabbatu jechuun waa'il kiyammaa yoo taanatti hime. Mudanoon akkuma isin jedhe Taayeen barataa cimaadha. Mudannoon isaan qabu akka dhuunfatitti akka qabsooma goonu san keessatti Taayeen baay'ee striiktii ture. Maal godhaa qabsoon nuti amma goonu kuni qabsoo gara hidhannollee deemnee qawweellee qabannee loluu dandeenya waan ta'eef kanaafuu nyaata nyaannu kana xiqqeessinee nyaachuu qabna. Ganama ciree yoo nyaanne sana hingaa guyyaa itti oollee akkasitti tireeningii yookaan immoo leenjii kennaa ture jechaadha. So baay'ee nama naamusa qaba. Naamusaan deemuu barbaada qabsoo keessatti. Kabiraammoo wanna Taayeen baay'ee qindaadha. He was very organized. Daarii qaba guyyaa guyyaadhaan waan ta'e ganama yeroo sa'a akkanatti ka'ee nyaata akkanaa nyaadhee guyyaa nama akkanaatti wal quunnamee ganama galgala akkas jedhee guyyaa guyyaatti waan dalage saniin barreessa jechaadha. Kitaaba qaba. Interviiyuu isin yeroo darbe BBC irratti gaafatte sana yoo laalte akka itti qindaa'ee sitti haasa'u yoo agartee guyyaa akkanaa walgahii kanatti nama ammanaatitti ture maal jedhu sana daarii waan barreeffatuuf baay'ee waan sana wannoo sana ivintoota sana tokko tokkoon akka waan achi jirtuutti irraa hubatta miti. Nama ammanaatitti ture nama shibbaa jedha. Hin barreeffata daayilii waan godhu ni barreessa sana baay'een ajaa'ibsiifadhaa ture iyyuu jechaadha yeroo sana keessa. Isin mana tokko turtanii moo itti dhiyeenyaa waa walitti dhiyaattaniif barte? So yeroo kutaa 9 yookaan kutaa 10 jirru mana tokko waliin gallee turre waliin kireeffannee jechaadha. Ji'a muraasa maybe ji'a 5 ji'a 6 waliin mana tokko keessa teenye turre baay'annee ijoollee waliin. Karaansaa tokkuma sii galee itti amannaa waan sana haga dhumaatitti hallayyaa waliin seenaa amala akkasii qabaa. Haa ta'uutii amalli akkanaa akka jabinaatittis ilaaluu ni dandeessaa garuu haga dhumaatitti immoo haga wanti baduutti deemuun yookaan immoo gorsa hiriyoota ofiitirraa fudhachuu dhabuun immoo akka dadhabbinaatti illee ilaalama jecha nama miidhuu danda'a. Tarii Taayeen siyaasa Itoophiyaa keessatti waan hin baratamne fiduudhaaf yaale. Waan hin baratamne fiduu yaaluu sana otoo hin taane akkuma dura sii kaase amala waan hunda kallattiidhaan dubbatuu qabu sanirraa maddana fakkaate jechaadha. Akkuma inni ofiisaatiifuu ibsatti paartii biltsiginnaa kanatti amanee jira jechaadha. Garaadhaan itti amanee jira. Waan itti amane kanaaf immoo nama qilee bu'uu danda'uudha. Taayeen yeroo ijoollummaatti nam rakkoo keessa guddatee jedha obboleessi isaanii maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Obboleessi isaanii kun obbo Taayee yoo ibsan nam dhugaaf bakka guddaa qabu jechuun waan barbaadan galmaan ga'uu fi nam dhammahaan akka ta'an himu. Akka lakkoofsi Itoophiyaatti bara 1996 bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa teessoo isaa Finfinnee irraa Adaamaatti jijjiiramuu hojiirra ooluu eegaluun mormii kaase. Yeroo kana barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 26 Adabaabaayii Masqalaatti hiriira ba'an. Mormiin guyyoota fi Yuunivarsiitii keessatti babal'atee hokkaris uumame. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 300 ol barumsirraa ari'aman. Kanneen keessaa obbo Taayee Danda'a tokko ture. Yeroo sun obbo Taayee waliin Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa akka ture gaazexeessaa Birraa Lagaasaa Taayeen idduma dhaqu hundaatti mucaa dur hiriiruu jechuun ibsa. Egaa keeziin mana barumsaayi hidhaa yeroo dheeraa maal otoo hin taane waayitu uumamaa rivoluushinii wayitu ka'aa hin qabamtaa guyyaa 2 wayii hidhamtee hiikamtaa inni yeroo dheeraa nama tursiise garuu 96 sana. Inni kan yeroo dheeraa ture keezii sanaan wal qaqqabatee namoonni yakkaan waggaa 3 waggaa 6 waggaa 8 hidhaman jiru keezii adda addaatiin jechaadha barattoonni. Dhibba meeqasin kan hidhamtan yeroos? 350 400 fi wayii turre garuu keeziin sun kan masqalii fi sababii martiin kan inni maqaa baasaa ture namoota 350 pilaas namoota 350 ol jedhee baasaa ture lakkoofsaan naannoo 400 fi wayiiti garuu. Sababi ijoo maali? Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa teessoon mootummaa Finfinneedhaa gara Adaamaatti akka jijjiiramu naannoo 92 jidduu murteesse beektaa. Murteen sun otoo hojiirra ooliin tureetu 96 biiroleen mootummaa naannoo Oromiyaa gara Adaamaatti immoo bakka godhan dirqamsiifamani. Naannoo muddee 26 bara 1996 murteen kun sirrii miti hin baatani jenneeni
waldaa Maccaaf Tuulamaa wajjiniin namoota Finfinnee keessa dhuunfaadhaan jiraatan dhaabbilee adda addaa wajjiniin gurmoofne ijoolleen Addis Ababa Yuunivarsiitii jirru hiriira baane addabaabayii Masqalaatti. Hiriira sanarratti isaanis loltuu qindeessanii nu eeganii lolli ka'ee barattootaa fi namoota bebbeekamoo Finfinnee keessa jiraatan yeroo sana dhimma kana koonsarneef ta'anii nu faana hiriira ba'an mana hidhaatti naqanii kaan keenya reebanii amma yeroo sana namoota guyya 2 guyya 3 hidhame keessa jirra nuti beektaa. Tole. Sababa kanaan mana barumsaa keessatti gaaffiin itti fufee inni amma sitti himu kun muddee keessa hidhaa sana booda hanga amajjii 12 bara 1996tti mormiin sinitti fufee. Tole yeroos taayyeen warra yeroos dafanii areeman keessaati. Nu wajjiniin jira bakka front line irra joorree jiranidha taayyee. Sana booda qo'icha sitti muufine achiin kolfee guyyaa 2 nu tursiisanii ijoollee dhimma kana kakaasan jedhaman ijoollee muraasa birrii miliyoona 1.5 himatan irratti bananii taayyee ijoollee sana keessa taayyeen jira. Ji'a 1.7 edda achiin nu tursiisanii booda wabiidhaan achiin nu gadhiisanii mana barumsaatti deebi'uun hin danda'amu waan ture ijoolleen baay'een ishii karaa lixaa kanaaf karaa bahaa kana gara bosonaatti baqachuu jalqabde warra karaa bahaa deeme keessaa taayyeen tokko jechuu kooti. Tole achi moo dhaqee achii qabame? Achii dhaqee baha kanatti qophii irra too jiranii ijoolleen kaan bosona seenanii ijoolleen muraasni du'anii kaan rukutamanii qabamanii amma rukutamee qabame tokko keessaa tokko paarlaamaa jira beektaa Iskindir jedhama mucaa Harargeeti. Taayyeen immoo toomaan ta'in akkanumatti qabame maakalaawwii dhufe baay'eedha isaan taayyee qofa miti egaa ijoolleen karaa bahaa deeman kun naannoo 40 wayiiti taayyeen qabamee dhufe mana hidhaa galee jechuudha. Yeroos kan amma hoogganaan hidhattootaa kan waboo jechuudha yeroos mana barumsaa ture hin beektu. Kumsaa Dirribaa yeroos baachii tokko turtanii. Eeyyee kaa walumaa jirra warra nammasiin jedhe hunduma keessa jira innis. Fireeshmaanii ture nuti waggaa 3ffaa turre. Inda'uun ijoollee jalqaba guyyaa gaafa 9 amma jeequmsi dallaa keessatti ka'e ijoollee 9tu qabame gaaf sana. Ijoollee 9 sana keessaa kumsaan immoo nama tokkodha. Tarii kaampaasii yeroo sochii barattootaa naan jette sana bara 1996 gaheen isaa hagam ture taayyee addatti. Taayyeen waan si dhibu taayyeen idduma dhaqee hundatti mucaa dura hiriirudha beektaa. Amma otoo wanta akka namatti hin gaaffiin kun hin ka'in jalbira akkuma yuunivarsiitii galeen barattoota fireeshii yuunivarsiitii galan kana walitti qabee qo'achiisuu akka barattoonni mana barumsaatiin ari'amne barumsaan cimsuu gorsuu wantoota akkasii irratti yeroo isaa dabarsa beektaa. Heenok Gabbisaa ogeessa seera idil addunyaati. Dhimsi siyaasa Itoophiyaa sitti dhiyeenya hordofu. Qalitii keessaa nama umrii isaa dargaggummaa fiixee barumsallee waggaa 10 bira duubatti hafee eebbifame. Oromoo fi wanta ta'aa jedhu waan itti amanuu onni isarraa nam qabsaa'u jechuudha.